Egaan harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kun sagantaa gaaffiif deebii sagantaan gaaffiif deebii keenya kan yeroo dheeraadhaaf addaan citee ture kunoo har'a tokko lama jedhee jalqabe jira. Sagantaa gaaffiif deebii keenya har'aa keessatti keessummaa addaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa Dr. Latee'oo jedhamu. Dr. Latee'oon as na cinatti argamu erga gaaffiif deebii Dr. Latee'oo waliin goonetti dhiyaadha. Tole gaa Dr. Latee'oo gara gaaffiif deebii keenyatti ceena. Dr. Latee'oon eenyu? Shane. Ani Dr. Latee'oo jechuun maqaa keessan akkasumas sadarkaa barnootaa keessan fa'aa jechuu barbaadeetin ture haa ta'u kaame tole. Egaa Dr. Latee'oo namoonni baay'een akka jedhanitti Dr. Latee'oon aangoo foddaa feesbuukaa isaaniit irratti qabaniin foddaa feesbuukaa gubbaa ta'anii osoo ijji uummataa arguu namoota dhuunfaa maqaa dhahuudhaan murtiilee garaagaraa irratti dabarsu jedhu. Ebelu haa dha'amuu, ebelu haa fannifamuu, ebelu haa ajjeefamuu jechuudhaan murtiilee garaagaraa dabarsitu isiniin jedhu. Mee gammaatti eenyu fa'aa irratti akka murtiin fudhatamu, eenyu fa'aan akka dhahaman ajaja dabarsanii jirtan gammaatti. Tokko Jawaaris dhahamuu qaba. Namoonni biraa hoo? Wala Jawaari, wala Iskeel Gabbisaati, wala Saaliyaa Saamiit. Egaa Dr. Latee'oo mee namoonni kun yakki isaanii maal? Maaliif akka dhahaman ajaja dabarsitame? Xiiqnaa! Kanuma tole haa ta'u. Kanaan duras yeroo Saaliyaa Saamii maqaa dhooftan isin dhagayeen ture. Maal balleessite immoo isiin? Nama buraaxessiti. Maal gooteen nama buraaxessiti? Opiidiyoo boosifte Saaliyaa Saamii. Opiidiyoo boosifte Saaliyaa Saamii. Waaw. Good job jennaan kaa duuba. Waaw, baay'ee namatti tola. Garuu Dr. Latee'oo Opiidiyoo bishaan dhiistee dhiiga yoo boochiste hoo maal rakkoo qaba? Xiiquma dubbiin keessan tole haa ta'u. Egaa Dr. Latee'oo kan biraa namoonni baay'een Dr. Latee'oon haasaan taane garaagaraa haasa'uudhaan osoo ijji uummataa arguu viidiyoolee garaagaraa karaa feesbuukaatiin nurratti maxxansaa jedhu. Kanaaf falli maal jettu isinme? Haqa ofirraa haqa. Ignore godha. Namootan garaagaraa kan isin jalaa butanii namarratti maxxansanoo. Nama dhufee isin irratti maxxansullee haqa ofirraa. Dr. Latee'oo viidiyoon keessan akka haqamuu ignore akka godhamuu maaliif ajaja dabarsitame? Wannati irraa barattu hin jiru. Tole. Egaa Dr. Latee'oo namoonni hedduun akka jedhanitti namni guyyaatti yeroo 3 nyaata. Haa ta'u malee Dr. Latee'oon guyyaatti yeroo 3 sochii qaamaa godhaa jedhu. Mee sochii qaamaa 3 guyyaatti isin gootan keessaa kan ciree nu agarsiisame? Tole. Kan laaqanaa'oo? Tole haa ta'u. Kan irbaataa hoo Dr. Latee'oo? Hayyee dhumarratti gaafii akkanaaf qabdan na beeksiftanii turtanii gaafii naaf qabdan maal mee deebii isiniif deebisa? Oromiyaan eessa qubata? Baha Afrikaatti argamti Oromiyaan. Egaa Dr. Latee'oo anis gaafii kana isin gaafadha. Namoonni tokko Dr. Latee'oo ijji isaanii akka gaariitti hin arguu jedhu. Kana mirkaneeffachuudhaaf Dr. Latee'oo kuni meeqa? Tole dhiisa isin ta'aafu akkanaaf hin deebifnaaf galee dhiisa. Maaliif? Xiiqnoo!